واو ما شاء الله تبارك الله. أنا كانت تولتي دبي نانو أبو دابي ما شاء الله تبارك الله بايت وكنا متولا رومي روبي دتشي جيسي لفتي دودي بقى يعني وإنو الرقبنا أي بايد ولا دوغاد بتشوف ويانا راكم بايد كنا تولي إن كنا مرة تولي بايزوي دوغاد بتشوف صبي الرايت أنا أكزتي روبا كيسة ددي أرغل garuu caameera amma kanatti caamee jira garuu baay'eetu kun tole dhugaa dubbachuuf Itoophiyaa na fakkaatee numayyuu innaa diqoo sa'aatii san hanga dhibbaani malee aduun bareedduu isii baaturte jechaadha sa'aatii daqiiqaan baasa baatee kaatee ergasii booda ammoo tiyyuu laftillee galgalaa irra waan ta'eef akkasitti booda deebitee duumessi cufee እና ሰላምታ እንደገና السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتوا نجاكي سنين جرتوا رفتوني في كبجم تونكي بجراتنا سنين جرا أزيد موتي ساعتي شنتي أكتب يا ساعتي كل تقول جتار مساكي يا فرتين يا تلعب كوبي فتني جرا أزيد مو روز عديدة أزيد مو سالونا إلاني سالونا بامي إلاني إنه بامي كان دوار بتشوفان والله يقول لين جارت وقرو موتيو فيتاميني قبا بيتن فيتاميني قبا صرما إن أزت موتيو أسيرة قبي فدي أسيرة كلام موتيو إن كوبي كونك أسيرة تلوغاني وما مجيشو دانديت تاني إن أنا جارت بيتني كلاسي سم إنو مجرى كلاسي نجرت تلوغي جارن جرى قرو موتيو أنا جارت وإسان وغاني تلوغهم بربادو يو إن كان أكما أفين akkuma mana kana dhufeen jechaadha inni adda baasee rooba kiloorksiin dhiqee qulqulleessee adda baasee dhossee kaa'adhe jechaadha achi fudhadhee waa hundaas kana dhuga bunas shaayis bishaanis asiiras ismaana dhuga jechaadha innaa akkasii bunas jennaan waawwee yaadadhe dhugaa dubbachuuf aanan takka dhossee fudhadhee dhufadhee والله بالله أما يادت إدوغا دبّجو دسّي كادّي ترى غرو موتيو أما يادت كاي إدوغا إن أكا كانت مساكية لب قراجرة ناسو جرا كيسي مال قرورا في جتني دفين عليك قدي بهي مكينة دي قرا فنوتي مكينة دي كنا جتة مكينة على ديك يا ربي يا الله إن akkasitti gadi ba'ee makiinaa dhiquudhaaf dafee nyaachuu jira. Viidiyoo kana mootii like subscribe godhaa siin jedha hordoftoonni fi kabajamtoonni kiyya dhugaa dubbachuudhaaf makiinaa dhiqinaan jette namitti. Makiinaa mootii si jammara guyyaa hunda dhiqaa inshaallah ni dabartii wallahi warri akka kiyya fakkeenyaaf ijoolleen makiinaas ijoolliyaas wantoota silaa dhiirri hojjetu hunda hojjechuu jirtanii abshira inshaallah ni dabartii wallahi. ni dabartii obsaa isiniin jedhaa wallahi har'i boruun taatu akka dhiite kanatti naftu inni bariiti inshaallah akkasii gaa obsaa ana goomsaa dhugadhani jabaadha rabbi isinaa gargaaru rabbi isinaa gargaaru nyaata keessanii sillee godhaa nyaadha dhugaa dubbachuudhaaf inna yookiin naan gadi nyaanni hin jiru mana gadi dhugaa dubbachuu nyaanni hin jiru haa ta'uti garuu يعني وارم أركتم بقى دابو زاتو واهون نادا روكا دبتشوف إسا يوكن نام بايفتني ناتني وما مدن جاتو لندا عادي دا والله دانتا سانيتي سجمار سانغو يامرو ديدا ورنك هوري ساعدا كتي أبا سانيا ترغا دينتاو على هوا ساعتا وانتو تغرغرا جارنا سنموت يوكن ناسوداتني مالمال جتني وني جاتو هنقابدن جاتشادا إسان dhugaa dubbachuudhaaf wanni jechuun qabdani sodaachuun qabdani nyaata nyaachuu qabdani jiraachuudhaaf nyaata nyaachuu qabanii mire hojjechuudhaaf hojjechuuf mitiiti jiraachuudhaaf nyaata nyaachuu qaban jechaadha innaa hojjechuudhaaf immoo tiyyuu roga cimanii nyaatanii jabaatanii hojii isaanii hojjetan jechaadha. Ijoolleen gariin fakkeenyaaf wallaahi misaa irra nyaatutu jirti jechaadha baay'een nama. ganama qursii osoo nyaanne misaa sa'aatii akka Itoophiyaa isaa 8 akkasitti sa'aatii 2 9 sa'aatii akka Itoophiyaatti 9 akkasitti 3 nyaatan jechaadha sa'aatii 3 2 akkasi nyaatan
kaasitii jechaadha. Kana jechuun misaan darbee akkasitti yookiin akka sa'aatii 5 fa'aa nyaatu jira. 4 fa'aa nyaatu jira. Sa'aatii 10 jechaadha. 11 fa'aa jechaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Innaa jabaadhaati hillim godhaate gixxim godhaa nyaadha. Jabaadhaati hojii isaanii hojjedhaaf isiniin jedha sijjammar maal jennaan isaa yoo kuuftanillee isaan dantaa isaaniitii miti dadhabdanii jechaadha. Innaa gaafa isin dadhabdan mootii isaan gasiin darbatanii kaanii kabraa ol darbatanii kan miidhamaa hojjetuu kana eenyu jetta isinuma asitti mootiyyuu na jibbisiise. Akka daa'immanii quufeen beektu gara na dhukkubeetti. Innaa haala kanaan garuu dhugaa dubbachuu ittuma dideetuma jennaa nyaadhe malee ruuza adii kana guddaan jaaladhu. Saaluun baay'ee tokko bareeda. Garuu ammootiyyuu isumaaf nyaadhe jechaadha. Saaluun saniif nyaadhe. Foonsan jechaadha. Innaa asitti mootii harka dhiqadhee gadi bahee makiinicha dhiquuf ta'a. Makiinaa dhiqinaan jettee itti waan taate. Akkasitti gara kaan haala saniin lip godhee hillim godhee gixxim godhee nyaadhee ka'eeti ergasii booda ala bahee makiinaa dhiquudhaaf ta'a. Asitti ammootii irra deebi'ee viidiyoo irra deebi'ee asitti ammootii iyyuu isiniin jedha. Innaa wallahi jabaadhaati jechaadha wanni asiniin jechuu barbaadu. Viidiyoo kana maaliif waraabee hojjettanii tokkoffaa irratti kaayyoo biraatiif illee miti dhugaa dubbachuu gadi baheetuma walaalu baay'ee tokko alliinatti tole. Innaa viidiyoo waraabuu jedhee akkasitti waraabe osoo viidiyoo waraabe minaan jedhee akkasitti yaadadhee waraabe jechaadha. Baay'ee tokko natti tole innaa alli baay'ee tokko akka maachira argitanii illee miti baay'ee tokko san caala bareeda jechaadha. Namatti tola bakka qabbana isaati Itoophiyaa natsa nama yaadachiisa. Innaa akkasitti viidiyoo kana waraabee isiniin jedha. Taasisaa mootiidhaan ibsii kiyya. Warroonni fakkeenyaaf isaan sodaatanii nyaata lagattanii maal jettanii yookiin isaanii aartanii maal jettanii yookiin nyaata lagattanii wallahi ila waa takka tan isaan bineensa isin galtee bineensi waa takka nama naasuun qabu nama qabate taanaanii nama naasuun qabu jechaadha. Isaan akkas kanaafuu jabaattanii illee gixxim gootanii nyaatanii haala saniitiin hojii isaanii hojjetan jechaadha. Innaa gaafa dadhabdan gaafa dhibamtan bakka ciisimee xiqqoo boqadhuun hin jiru gaafa dadhabdan taa'ee yara galfadhuun hin jiru waan taateef kana irratti hin beektan waan taataniif jabaatanii akkasii hojjechuudha. Innaa kana isinidhaama rabbi isin gargaaru jabaadhaa isiniin jira. Haala kana ammootiyyuu gadi bahee jira. Akkasiin ilaalu jira duubessa. Innaa dhugaa dubbachuu rooba akkana haga dhufe roobee hin beeku natti fakkaata dhugaa dubbachuudhaaf. Innaa rooba ajaa'ibaa bakka rooba zimmitaa rooba ilalaal baradaa hin qabne bakakkaa hin qabne gigissaa hin qabne rooban bakka ilalaal rooba bareeda rooba akka biyya keenya roobe maashaallah. Innaa bishaan lafa ciise dhugaa dubbachuu ilmaa lafa dhugee malee baay'ee tokko jira ture dura jechaadha. Yeroo isaan mootii gadi hin baane akkasumatti maskootii irraa laalee ka'eetu yeroo san gadi bahuudhaaf ajaa hin qabu waan ta'eef itti dhiise. Akkasitti booda deebi'ee keessa deddeemu jira. Innaa akkasitti booda deebi'ee darajaan kunillee xiqqoo xuraa'ee jira. Isa kanas namitti yeroo itti mootiin kaatti kan Oromootti rorroobe kana jechaadha. Innaa isa kanarraa dhiquufillee wanni gabbaase haala saniin jira. Akkasii isiniin jedha. Walumaa galatti laayikii sabiskiraaybii godhaan jajjabeessaa na cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Waan dandeettanii na cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Innaa ijoolleen naannoo kana jirtan jirra jedhame amma jirra jedha. Koottaa wal jala jennaa koomentiidhaan wal jala jennaa koottaa barreessaa isiniin jedha. Warri naannoo kana jirtan Muhammad bin Saad jedhama naannoo kun jechaadha. Innaa Abudaabii keessatti Dubaay Abudaabii keessatti innaa baay'ee tokko sabarri baay'ee namatti tola. Sabara caacataa akkasiillee miti. Afuu amma argitan kun lafa duwwaadha. Lafti kun garuu lafa akkana kana Muhammad bin Saad dhuma keessa jechaadha. Wallaa bakkee baay'ee jira. Maaliif akka isaan dhiisanii hin beeku. Bakkee baay'ee jira lafti duwwaan kunniin jechaadha.
እና manallee irra ijaaran hin jiran. Akkasi garuu ammootiyyuu wallaa bakka badhaadha. Makiinota sanii dhiquuf ta'uun guddaa achiin isinitti hin qabne isinitti hin mul'ifne. Innaa akkasi isiniin jedha. Hajaa waa isaanii waraabuu hin qabu garuu ammootiyyuu. Roobnummaan natti toleet wayennaa waraabee malee hajaa waa isaanii waraabuu hin qabu. Hin barbaachisu illee waan ta'eef sijjimuu nama gaafachiisa. Meeshaa isaanii waraabuun manas haa ta'u wantoota garaagaraattis haa ta'u hin ta'u waa isaanii baay'ee waraabuun isinii galeenna akkasii waan kanarraa lafa qusadhaa isiniin jedha nama gaafachiisa waan ta'eef seeraan isaan yoo isaan warra miidiyaa fayyadamu ta'anii ookee isaa waliin waraabuu hin dandeettan yoo fedha isaanii ta'echaa innaa yoo isaan mootii warra miidiyaa dalan yoo ta'e mootii waa isaanii waraabuu waa isaanii ifa baasu maal jechuu iciitii isaanii ala baasuun hin barbaachisu wanti akkasii isin gaafachiisaan kanarraa lequuf qusadhaa isiniin jedha. Kun dhaamsa kiyya maaliidhaaf ijoolleen tokko jirti fakkeenyaaf maganda tiktokii faatti baxaame tokko gola isaanii fakkeessa deemtee wantoota kotaatii bakka qoshashaa isaanii ala baastee mul'iftuufa baay'eetu jira. Waa dubbachuudha wanni akkana nama gaafachiisaa isiniin jedha kanarraa qusadhaa. Dhaamsa kiyya akkasii innaa kana isin jedha fayyaa ta'aa nagaan naaf jiraadha. Viidiyoo kana laayik sabsiraabii godhaa isiniin jedha nu jajjabeessuun dagatinaa isiniin jedha gaayisoochiyye በጣም ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ አፈቅራችኋለሁ እና ለሰኒቲ ነጋን ጀዳ ፈያታ እስኒን ጀዳ ያደ በሬዳዳን ዱሮና ሞቲዩ ከውልድ ዴቢኑ ተአ አማፍ ሞቲዩ ማል ጀደኒ ቋሜ መማኮ ሲኒ መማካ ማሊንጎጊኒ ራችን ዱኢኒ ማሊንጎጊኒ ዱጋር በቸዳ ያኔ ራንፈዴ ሰኑማ ፊ malee yaada biraallee waan qabadhee dhufeellee miti inshaallah isiniin jedha durana yaada bareedaadhaan akka walitti deebinu ta'a fayyaa ta'a nagaa naaf jiraadha fayyaa dhabinaa isiniin jedha viidiyoo kana laayik sabskiraayib godhaan jajjabeessuun dagatinaa isiniin jedha fayyaa ta'a baay'ee.